gara keenyaan dhadhaa malee micciramu miccirra. Maarree alaa bittanii kaalaa gunnaan ta'u. Warra durii. Lakkebbo yoo tokko nama waa hin qabne nama horii elmanne ta'e malee manumaa kan dalagan. Gattu mani. Banne gadin tumin qorii baqasita akkas marga gakkai ta'e ba'uchaan suru. Qoriin ka cabuu miti kun muka hedhotirraa tolfame biyyatti. Anta argee bara amma achi deemee kushiinaan seenu bara nama guddaa hin salphadha. Baga argitee dhugumaa. Beelofteetti anu ko bar noonoo jedhanii ajjalan naa barreessan noonoodhaan dhalabii fi naan jedhaan noonoo saniin qabu. Kan qabu kan biraati isaan immoo onlaayinii. Misikiini balama hojjedheetiin beela'ee. Okay. As keessa baasa. Ilatee bacaa fi sanii kan keessa gadi baasti. Ka gubbarraa gahiidhaan ka akka marqaa sanii miti kun hudduu jalatti qollofama. Luka jala. Wayini akkam godheessi mul'isaa daatiyya mana hin jirtu. Ka duraanii sanii miti barka irraa gadi saamsan sanii mi luka jala. Nan beeka koo ila garaa jedhaan bante. Callee jedhaan bantee kaateetii mi kanii. Taasibii kan san beekan ka marqaa ka bakka kanaanii kan san beekan. No isaa miti amma. Kun isaa miti. Kun faashinii jedhan. Nan qaba qophii ho'iitiif narraa kalee fuudhame malee maajirri dheen gadi na argitee taanuu nan qaba. Qoriin tun cabdeen na nyaatti haati seena. Hin cabduuti. Teepha san qaaluu keessa teepha kan gassee. Ina beerri maaliif qorii waliin ergifne qooyi? Beerri maal qorii isheettee waliin ergifne? Takkan balleessiti kan tolchitu dhadhama argite kanatti dhidhiibdee yaaniin jiraami. Maajiriin teennaa qorii dubartii ergistu manatti itti nu nyaachistu. Manatti faajiri ittiin daladhu. Maali rakkoon keessa maa qorii waliin ergifne dhugaa? Intaalla beekillee amma walloon dhagaan dubartii. Ani birin balleessiti ka takka balleessuu fa'aa dandeessiin dhiiqqi fa'aa waan takka tokkoon fa'aa xaxxara iddii. Dhadhaaf wanti fa'aan. Amma qorii guddate jettee gisee baay'ee yaati seenaa hin kadhatti kabataaya baay'ee qabdu kana hin dhoggatan. Achumaan aartee kanatti gooti. Aarte fiiddee gabaa dhaqxee bitatti. Igira mangadii amma asumaanuu namoonni qorii akkana guguddaa kana jaarsa keessa ni nyaachisuu barbaadan walla obboleettii xiyyatuudha. Gatillee irraa kasa mahalli hin qabdu harkumatti jettee hodhiitti irraa isinii fuudhuu danda'a. Ishii keessa na dubbisa. Wallahi baay'ee bareeddi. Hin bareeddu? Baay'ee bareeddi. Waan dollee jira anchi kaananii dhugan sun jaayii jaartiin naannoo laafi malee olaa irratti arginu jette isin garfi. Xuunxoo moo jaayii? Jaayiin beeytu jaayii dhadhaa. Ta itti baksammoo. Asirra kaayuu guyyaa hunda laaltanii akkatti. Wallahi achi kaa achirraa bareeddiyyuu. Wallahi. Wallahi hin bareeddi bakka sani yoo wanti sun ka gadi hin cabne taate achi biraan bareeddi. Asirraa qottee ni nyaachaa jiran. Hin kuftu yoo wanti sun hin cabne isheen hin kuftu wanti sun yoo hin cabne ta'e. Hin bareeda. Wallahi qallaali hin bareedu. Indoo machuma kaayaayyuu jedhiini. Wayi matara na guutti. Gaafa keessaa dhume kaadhiiti guutuu jira akkatti hin danda'u. Yoo miilli dhaabatee jiraate waan tokko iyyuu hin taatu. Aan nama mufachiisuun barbaadu baay'ee. Deemi nyaadhu kaan maananii unadhu. Aannan immoo itittuu nuna tarree. Itittuun illee aannan uumame. Garuu itittuu isaa unatti irrasi wayyi. Ni sodaatte moo? Laan sodaanne meeshaa dubartii bakka kaatu beekaa waan goota. Waan fedhii ilaalanne jettee maal gootaa booda ayyaana waggaatti funqursitti jetti mana keessa. Dimokiraas. Maal sodaadha? Hirribaa kaatee bakka inni rabtutti bishaan qorraa jalatti hin naqatin. Kun amma dhimma dhiira ilaalatu miti meeshaan kushiinaa keessaa. Kara daadaadhaa umarii. Goonni akkanatu jiru biyya keenyatti jaartii haalaan geeltumanii akka aadaa keessatti kan beekan.
Miskiina kiyyaa batee. Maashaallah. Ka gurguraati miti bar warratu nu erge. Harcee qaba anchi. Harcee moo dhadhaa qaba. Eebadee kana waati seenaa na nyaatti. Harcee ilaalaa dhageeffataa irraa bar dhadhaa keessa godhaniiran. Wallaahi makamasni. Jaayi ijoolleen biyya alaa jirtu takkittiin ta biyya Arabaatii fi ta biyya Faranjii jirtu takkittiin jaayi qabdan. Yoo isin jaayi qabaattan tola isin erga qorii akkanaa kana obboleettiitti yarraa fuudhe. Tola waan idaa ergeefi. Namni jaayi qabu. Jaayiin qabutti maqaan qabu. Joo jaayiin hin qaban jaayi. Anuyyuu na ajaa'ibee gaafa isin nu ergitu. Akka bareedduuyyuu akkasitti sirreessiteetu maashaallah. Balaamoo yaami. Wallahi. Anaa qalbii itti na buute wal nu qunnamsiista baalla. Wallahi wal nu qunnamsiisi naa ergitu. Lakkoofsisiisi erga keessa. Namni barbaada qorii fi jaayi ka ittiin dhugaltan maal jettaniin akkatti ittiin aannan dhugan. Xuuxxoo. Xuuxxoo qaqaloo namni isa warri barbaadan tolchitee isin ergitiisi. Keessa lakkoofsisiisi ni erga. WhatsApp naa ergitu wanti tun na bareedaatti walitti irratti hojjettee naa ergitu. Tole biyya isin barbaadanitti. Isin akkitti ergan hin beektu yoo garuu ani isin ergisiisa rakkoon qaba. Wallahi ottee marqaa ka ottee marqatti marqatan qaban disti takkaa marqee hin beeku maajiriin argani. Kun jaayi jedhama. Faara otteedha. Asli akkasi buutee lafa buuftee callee of harkatti nambisiin himee sosochiisu. Suuta waan kana. Bakkatti deebisaa koo osoo beela'ee kushiinaa keessa deemu argu. Lafa buuftee nu salphifta.